Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii sifaanaa jiraataniin jecha ashama harka fuune yooyya ilmaan Oromoo baga jiraata sin jenna. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaa babaaroo fayyaa. Guyyaa har'aa barnoota lama gaafatamee fi akkasumas aappii ajaa'ibaa aappii peejii keessan ittiin guddifachuu barbaadan peejii feesbuukaa ka qabdan jechaadha. Karaa salphaadhaan warroonni wantoota garaagaraa laayivii akka akkaawuntii keessan irratti gadhiifachuu barbaadan aappii kanan isinii qabadhe dhufe. Aappiin kun faayidaan isaa maali yoo jettan, faayidaan isaa tokkoffaa yuutuuba keessaa waan barbaadan liinkii fuutanii kallattii feesbuuka keessaniitiin akka nama laayivii dabarsuu sanitti akkamitti akka godhachuu barbaadan isinitti agarsiisa. Akkasumas warroonni gaafii lama na gaafatan, tokko bilbilli keenya kun guutuu barnaamijii kun guutumatti ni addaataa suuraaleen namaas adii tahaa jettanii, akkasumas YouTube channel akkamitti banachuu dandeenya karaa salphaa warra jettanii na gaafatan kallattumaan gara gaafii keessanitti deebisa. Gaafiin keessan tokkoffaan warroonni bilbilli keessan kun guutumatti adii ta'uu, fakkeenyaaf amma bilbilli kiyya kun argaa jirtan amma bifa isaarra jira, garuu kan fakkii sirii qabu kanarra yoon kaahu bilbilli kiyya guutumatti keleerrisaa jijjiiramaa jecha akkuma argaa jirtan kan. Gabaabumatti warri waan akkanaa sana fidu kun akkuma argaa jirtan guutuu footoon guutuu wanne hundi walumaa galatti badeeraa jechaadha. San godhuudhaaf maal godhuu qabdan, kan fakkii siree qabu kana kallattumaan ifirraa cuftanii jechaadha. Kana ofirraa achumarra cuqaaftanii cuftanii kallattumaan gara wanni itti isin dabarsaa jechaadha, gara bilbila keessan kanuma duraan jiru sanitti. Akkasumas warroonni YouTube channel akkamitti banannaa warri jettan kallattumaan YouTube keessa seentanii, erga YouTube keessa seentanii gubbaa kanarratti warroonni profaayilii fedhanumaa jira jechuudha. Erga profaayilii irra cuqaastanii mallattoo kanatu isinii dhufa. Mallattoon kun yeroo isinii dhufu garuu jalqaba wanni beekuu qabdan bilbilli keessan iimeelaa fi paaswoordii mataa keessanii qabaachuun dirqama keessan ta'a. Ergasii erga akkanatti isinii bahee mallattoo tuqaatan argaa jirtanii asirra cuqaaftanii akkasitti iimeelli keessa isinii bahaa kallattiidhum iimeela keessan irra cuqaaftanii, erga iimeela keessan irra cuqaaftaniin booda bakka tana argaa jirtan bakka edit channel dhufan jecha achirra cuqaaftanii jechaadha. Erga achirra cuqaaftanii kallattii kanaan fakkeenyaaf maqaa barbaadan maqaa channel san itti banachuu barbaaddanii asirratti barreessitanii ergasii okkeettaniini karaa salphaadhaan profaayilii garaagaraa jijjiirachuu barbaadan profaayilii keessan fakkeenyaaf asirra cuqaaftanii galerii keessa seentanii karaa garaagaraatiin suuraalee barbaadan irra godhachuu dandeessan. Ka dugda duubaas akkasuma karuma salphaadha jechaadha. Amma akkanatti channel mataa keessanii banattaniitanii jechaadha. Garuu wanni beekuu qabdan iimeelaa fi paaswoordii itti bilbila keessaniin qofa fayyadamtan ta'uu qabaa isiniin jedha. Kallattumaan wanni kun aappiin kun kan argatamu Google Play Store keessatti argama jechaadha. Aappii Start Men jedhama. Aappiin kun aappii akkamitti akka laayivii feesbuuk irratti dabarfattan isin agarsiisa. Gara barnoota aappii kana, aappiin kun suuqa keessatti argama karaa Play Storeetiin. Karuma salphaa asirratti maqaasaa akkuma argaa jirtan kana kun kanaan jechaadha. Ergasii irra cuqaafna, bakka kanarra cuqaafna kenoo jalqaba isumatu nu baha. Ani waan buufadhee jiruuf opening godha isin agarsiisa. Kallattumaan akkasii garuu ammaaf waan lama isin gaafatanii iimeelii fi paaswoordii kanuma barbaadan itti galchitanii, fakkeenyaaf ani zimedhee maquma iimeeluma itahee itti galshaa. Ergasii inuma banamaa jechaadha karuma salphaatti. Iimeela dirqama iimeela bilbila keessaa qabdan illee isin gaafatu, paaswoordii illee kanuma barbaadan itti galchitanii jechaadha. 8 ol ta'uu qaba. Ergasii narraan geeballee paaswoordii sirreessee itti galshaa. Dhiifama asison taane bakka tanarratti jechaadha. Bakka tanarratti kan cuqaaftanii bakka amma kanatti dhiiftanii xiqqoo bakka kanatti paaswoordii qeebaluu irratti waan hedduu nama tursiisuuf karaa gabaabaa bakka kana seentanii jecha bakka kanatti iimeeluma itahee iimeela itti galchitanii kinoo iimeelaa fi paaswoordii zimedhee iimeelaa fi paaswoordii wal fakkaatu lama bakka kana guuteen jira.
bakka kanaa fi bakka kanatti paaswoordii wal fakkaatu lamatti guuteen jira. Asitti amma lakkoofsa ifumaa isaatii naaf kaaheera tokko haga 5 jedhe tokko haga 5 nanti barreessisa. Ergasii bakka kana nanti cuqaasa jecha. Asitti cuqaasa amma kunoo amma kallattiin banameera jecha. Maaltu sinirraa eegama amma bakka tana dhuftanii bakka profaayilii tanarra dhuftanii bakka tana asirra dhuftaniiti wanni godhuu sinirraa eegama amma kan irratti kallattiin dabarsitan bakka amma akkaawuntiitti tana bakka akkaawuntii tana jettanirra cuqaafna jechaadha. Maalirratti akka galchachuu barbaannu jechaadha. Bakka tanarra cuqaafna jecha. Mee dhiifama bakka akkaawuntii san taane bakka akka fakkii feesbuukaa fi akkaawuntii liiv start meen bakkeettana jechaadha. Achirra cuqaafna. Ergasii waa lama nuukaa YouTube irra gadhiisuu barbaadda immoo tamsaasa kallattii Facebook irra jedhu fakkeenyaaf an Facebookaan filadha. Erga Facebook filadhee kallattumaan Facebook irratti cuqaasa jechaadha. Facebook kiyya maqaa Facebook kiyya akkaawuntii Facebook kiyya ofirratti galmeessa. Erga maqaa Facebook kiyya kun akkanatti naa fide Facebook irratti cuqaase Facebook irratti amma naa galmeessameera jecha Facebook kiyya irratti. Maal godhuu qaba amma gaa iftuu bandii bihaa jechaadha. Amma waa tokko garsiisa akka mirkaneeffachuu barbaadan kunni Facebook kiyya fakkeenyaaf profaayila Facebook kiyya warri amma duran beelallee kottaa follow godhaadha. Like gochaa isiniin jedha. Argaa jirtan amma as jalatti wanni tamsaasa kallattii darbaa jiru hin jiru. Asitti amma maal godha amma YouTube keessa seeneetiniin fakkeenyaaf linkii tokkoon fuudhame linkii raadiyoo biyyoolessa Oromiyaa kana linkii bakka share jettu kana cuqaasetanii copy linkii kana cuqaasa. Ergasii maal godhan aappii kana keessa seena. Aappii kana keessa seeneetiniin bakka kana dhahacha. Bakka kana dhaha home bakkeettu kana jecha. Asirra cuqaasa waan akkana kana sanii fida asirra dhoytanii erga bakka gubbaa tanarratti duuba deebee kallattiin isin garsiisa. Asirratti cuqaastanii amma bakka kanatti maal isinii fidaan linkii bakka linkii san quba keessanii xiqqoo tuqxanii gadhiistan. Ergasii linkii akkanatti isinii fida jecha. Yoo kana kan bakka kanatti yoo kana cuqaastanii yoo kana linkii gama lamaa isinii fida. Maal gootanii kana linkii sanitti naqee ergasii aada bakka jettan tana cuqaastan. Bakkeetti tana cuqaastanii aada tana cuqaastanii kallattumaan linkii sanitti wanni gasanii as gaditti amma next tanarra cuqaastanii. Next kana ittanarra cuqaastan jechaadha. Next tanarrandha. Ergasii ammas next. Ammas immoo bakka tanan dhahacha. Ammas bakka tanarratti cuqaasaa jecha. Bakka tanan cuqaasaa maaltu naa hafeemma kaakiraati. Linkii barbaadda fakkeenyaaf warroonni YouTube channel qabdan linkii san arma galchitanii keessan arma galchachuu dandeessanii jechaadha. Fakkeenyaaf ani lachuutu armatti galchaa jecha quba kiyyaa waa xiqqoo qabeen gadhiisaa ergasii paste bakkeetti irratti cuqaasa linkii sanaa buusa amma asitti sin gadi qaba. Asitti paste keettuun linkii lachuu naqee jecha. Maal godha add start main bakkeetti irratti cuqaasa jecha. Nama bakka hubattan jedhee bakka tanarratti dhahaa jechaadha. Asirratti cuqaasa ammas next keettuun cuqaasa. Amma maal godha skip ishee tanarratti dhahaa jecha. Skip bira dhahee amma kunoo ergaa jira jechaadha amma. Waa xiqqishoon booda tamsaasa kallattii eegala kunoo amma stop leave start main jedhaan jecha. Kalas amma leave tamsaasaa jira. Kallattumaan Facebook keessa garsiisa kunoo waa xiqqishoo hin qeeballe gaa'ee nooma xiqqishoo hin qeeballe natti fakkaata haga shabakaan harkifachaa jira. Kunoo amma tamsaasa kallattii peejii kiyya irratti kallattumaan gadhiiseera. Fakkeenyaaf amma akka waan peejii kiyya gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo peejii mataa keessanii irratti akka ajaa'ibaatti gadhiifachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf yoo linkiin keessan asirra jiraate linkii san wanni godhachuu dandeessanii jecha karaa salphaanii akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo viidiyoon kiyya isinitti tole like share subscribe gochuun dagatinaadha. Gaafii keessan karaa danda'ameen haga danda'ame takka isinii deebisuuf yaalii godhan jira. Warroonni gaafiin keessan sinafes jidduu kanattis intarneeta dhabee guyyaa muraasaaf adda mureen ture. Sababa saniitiin sinirraa muruun hafuun inni mala karaa garaagaraatiin komentii jala gaafii dhiyeessitanii isinii deebisuu dhabuun mala dhiifama guddaa isin gaafadha. Gaafii keessan haga ta'e takka deebisaa hin jira.
inshallah galatoomaas haga barnoota dhufu walitti deebinutti like share subscribe gochuun dagatinadha galatoomaas nin jedha assalamu alaikum